Shalom, baginagyan nuftanii nagaa firaara jaallee waan keessaniif habaayatu hordoftoota dammeechuuf akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii baginagyan nuftanii akkuma barame tuufni sagalee waaqayyoo waliin hin barannaa dhaggeeffadhaatti eebbifama. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Waamicha ofii keenyaan waamicha olii keenyaan miidhagdoo kana kan arganne waaqayyotu carraa nuuf kenne. Egaa yaadneef karoorsineef feeneef waaqayyo biraa taanaan garuu hin hafu. Kanaaf waaqayyo isaa dirree kanatti argamnee maqaa isaa jajachuu fi carraa nuu laate kanatti guddaa gammannaa. Kun hojii isaatii gaarummaa isaatii maqaan isaa bara baraan haa kabajamu jedha. Egaa akkuma beekamu warri guyyaa sadaffaa keenya hidheeta yaada. Guyyoota sadan kana keessatti sagalee waaqayyoo humnaan dubbatamaa darbaa tureera. Waldaa lafarraa wanti adda godhu waldaa qilleensarraa kana namni itti fayyadamu yoo jiraate waaqayyoo humnaan ol dubbata. Sababiin isaa konfireensii waldaa lafarraa yeroo qopheessinu nama lama yookaan sadii kan hin caalletu itti affeerama tajaajiluu fi asirratti garuu nama hedduu faarfannaadhaan, lallabaan, barsiisaan, kadhataan, raajummaan, walaloon kallattii garaagaraan diraa'amaan kun hundumti isaa sagalee waaqayyooti. Kana hundumaa keessaa namni sirnaan dhaggeeffatee laphee isaa itti kennee waaqayyoo natti dubbata jedhee to'annaan yookaan immoo tasgabbiin dhaggeeffate fayyina guddaa akka argatu eebba isa lafarratti ta'u caalaa eebba guddaan asirra akka jiru nan amanaa. Sagalee waaqayyoos immoo hima ibsaa hima dubbatamas hojii guguddaa namoota kennaa garaagaraa ayyaana garaagaraa qabaniin yeroo tajaajilamnu akkuma kanadhaan keenya guguddaan isaa hiikama. Garuu amaleeffannaa akka nutti hin taane qofaadha. Konfireensii waan jedhameef qofa asittis gamanattis waan ta'eef qofa yoo deemna ta'e furmaata guutuu argachuu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu qaamni as jirtan hundumti keessan karaa eenyu isa dubbatu eenyu isa dubbatu waa'ee maalii irratti dubbatu kamiin isa dubbatu maali isa dubbatu waaqayyo dubbannaan karaa kamiin hojiin isaa hojii masaatiin hojjeta amannee hordofnee fayyina guutuutti argannuun jedha. Sagalee waaqayyoo keessaa Ermiyaas 33 lakkoofsa 1 kaasuun dubbisa. Ani Ermiyaas kellaa manadhaa keessa utuun keessatti eegamaa utuun jiru dubbiin waaqayyoo si'a lammaffaa gara koo dhufee gooftichi ani inni dubbiin isaa gara koo dhufe kun isa wanta hundumaa hojjete bifatti godhe dhaabi isa maqaan isaa waaqayyo jedhamee beekamedha. Inni na kadhadhu ani siifan deebisa siif nan dhaga'a. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan himaa jedha. Ermiyaastu dubbata. Dubbii waaqayyo si'a lammaffaa manadhaa keessa eegamaa utuun jiru gara koo dhufedha. Manadhaa keessatti eegamaa utuun jiru dubbii waaqayyoo gara koo dhufee jedha. Waaqayyotu mana hidhaa dhaqe Ermiyaasiin barbaacha. Ermiyaas mana hidhaa jira. Hidhaa keessatti immoo eegamaa jira. Ituu hidhaa keessatti eegamaa jiru inni hidhamuu hin dandeenye gara isaa dhaqe. Na kadhadhu siif nan dhaga'a. Wanta guddaatti qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti himaa naan jedhedha. Wanta guddaa qortee bira ga'uu hin dandeenye eessatti dhaqeetti dubbata. Manadhaa keessatti si'a meeqaffaa si'a lammaffaa jedha. Takka ergaan kun gara Ermiyaas akka dhaqe kun irra deebii akka ta'e sagalee waaqayyoon dubbata. Kana dura manadhaa keessatti Ermiyaas wajjin dhaqe akka haasa'een ibsaa jechuudha. Waaqayyo maaliif hidhaa namaa hiikuu dhiiseedhaa keessatti namaa cinaasa'a? Waaqayyo maaliif hidhaa namaa hiikuu dhiiseedhaa keessatti yaada isaa kakuu namaa galaa? Hidhaan hidhaadha. Waaqayyo immoo maaliif dhaqeeroo gara mana hidhaa hin baasu ture? Akka Phaawulosiif Silaasiin mana raasee cufaa banee baase sana, akka Phexrosiin ifa waaqarraatti mul'atee baase sana, Ermiyaasiin maaliif baasuu dide? Maaliif manadhaa keessatti dhaqeetti mul'atee na kadhadhu siin dhaga'a? Wanta ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima inni jedhee maaliif laata? Ammayyuu Ermiyaas mul'ata fudhachuu qabu qaba. Ammayyuu Ermiyaas gana dhoksaa arguu qabu qaba. Ammayyuu Ermiyaasiif sagalee addaa dhoksa addaa ulaa baneetti mul'isu tokko qaba. Kanaaf waaqayyo manadhaa keessatti itti dubbachuu fedhe. Waa baatee akka inni ba'uuf humna addaa hidhatee akka ba'uuf
wanta guddaati qortee bira ga'uun dandeenya sitti mul'ata malee hidhaa keessarraa hiika hin jenne. Maaliif Waaqayyo waa'eedhaa isaan dubbatu mana hidhaa keessa jira miti maaliif waa'eedhaa isaan dubbatu? Ituma dubbannu garuu miyaasi maal tudhe? Hannatidhe moo ejjatidhe moo siyaasatidhe moo hammeenya isa kan tidhe moo wanjala hojjetee hidhame moo lakkii Ermiyaas wangeela lallabee hidhame dhugaa dubbatee hidhame dhugaa dubbate sanaan yommuu hidhamu immoo dhugaa koo dubbatte jedhee Waaqayyo hidhaa isaarraa hiiketu hin ta'ini mul'atatti fide. Amma waan tokko naa galanaaf mul'ati dhufnaan hiikamuun dirqama. Dibati dhufnaan hiikamuun dirqama. Ayyaanni dhufnaan hiikamuun dirqama. Yoseefiin haati manaa Pooxifaar sobaan dhugaa irratti baate mana hidhaatti galchisiifte. Yoseef mana hidhaa keessa jira. Akka hin baaneef immoo mirga tokkoyyuu hin qabu. Obbolaansaa, abbaansaa, maatiinsaa hundumtuu biyya Gibxiitti gurguranii naggaadee warra Midiyaanitti gurguranii jalaa deebi'aniiru. Abbaa fi haadha immoo galanii mucaan kee du'aniiru. Gadda teessaniiru. Kanaaf mucaan koo galatee abbaan haati eeguu hin danda'anii obbolaan immoo gurguraniiru. Kanaaf Yoseef abdii tokkoyyuu hin qabu ture. Haa ta'uutii garuu Yoseef mana hidhaa keessa yommuu turetti Waaqayyo Yoseefiin mul'isuudhaaf isa jalqabaa ituu Yoseefiin hiikin Yoseefiin hidhaa hiike. Ilaan dhaggeeffadhaa. Yoseef irraa ituu hidhaan hiikin Yoseefiin mana hidhaa keessaa ituu hin baasiniti Waaqayyo Yoseefiin hidhaa hiike. Eega hidhaan ittiin hiikame booda mul'ati abjuun hidhaa hiikuu gara isaa eega dhufee booddee abjuun gaafa mana mootummaa gale mooticha abjuu abjatee nama abjuu isaa hiikuu gaafa dhabe nama abjuu isaa hiikuu barbaacha ka'e ituun jaallateen ituu barbaadamu namni kana dura abjuu hiikee beeku tokko mana hidhaa jiraa jedhame tokkomaadhaan akka Yoseef mana hidhaa jiru barame. Kanaaf Yoseefiin abjuu nuu hiikadhanii barbaacha dhaqan malee Yoseefiif yaadanii kabajuuf gara Yoseef hin dhanne. Abjuu nuu hiikadhaniitu hiikannaa abjuu isaaniif dhaqan. Abjuun isaanii ulfaataaf rakkisaa waan ta'eef gaafa abjuun isaanii hiikamu immoo Yoseefiif iddoo laatan. Yoos Yoseefiin mootii baaseere yoos Yoseefiin abukaattoo baaseere lakkii Yoseefiin isatti mul'ate abjuu isaatu baase. Waaqayyo gaafa mul'ata nutti kennu Waaqayyo gaafa ayyaana nutti kennu Waaqayyo gaafa dibata nutti kennu isumatu cabsee ba'a. Ayyaanichuma cabsee ba'a. Humnichuma cabsee ba'a. Amma ana waa tokkotu na dhiba. Adeemsa seera uumamaa keessa yookaan adeemsa hojii uumamaa keessaa waa tokko na dhiba. Amma lukkuu beektu lukkuu yookaan hanqaaquu ishee jennu beektu lukkuun hanqaaquu yookaan killeen buusti gaafa killee kana yaasuu barbaaddu yookaan immoo gara wiciitti jijjiirrachuu barbaaddu guyyaa 21 ofirra teessi. Laana dhaggeeffadhaa. Hanqaaquudha. Hanqaaquu kana keessa bishaantu jira yookaan lukkuu kana keessa killee kana keessa bishaantu jira. Yeroo isheen hanqaattu yoo cabsitan bishaan duwwaa kee dhangala'a. Guyyaa 21 gabbaatee midhaan hin nyaattu eessan nattuu dhattee kosii naatoo hin boqottu ukkaanfattee matutti guyyaa 21 lukkuu kana killee kanarra teessi. Gaafa killee kanarra teessu guyyaa 21 gaafa ga'u garuu ituun jaallateen killee sana keessaa waa dhaga'amuu jalqaba. Wanti lubbuu qabu tokko dhaga'amuu jalqaba. Wicii yookaan immoo caacota isheen jedhamtu iyyuu jalqabdi keessa. Ituma jettu sababa guddachaa dhufteef amma killeen wiciin keessa jiru kun tatarfa'uu jalqaba fasaan afaan bane cabuu jalqaba. Yommuu inni cabu isheen immoo karaa wiciin sun cabsattee baate sanaan cabsiteetu keessaa baafti. Yoonnas ammas ta'e gaafa guddattu dhiibbattee ma cabsitee baati. Ammame haadhatu killee sana cabsee wicii kee baase miti. Wicii sanatu cabsatteetu guddachaa dhufte. Killeen garatti guddatu hin qabu. Wiciin garuu guddatte isa lubbuu qabu ishee lubbuu qabdu keera waan ta'eef gaafa guddattee guddinni ishee killee sana qabu caaloofa isheen cabsattee baati. Anammoo waan tokkoon sitti dubbadha. Dibati kee dabalaa gaafa dhufu, kakuun kee gaafa dabalaa dhufu, humni kee gaafa dabalaa dhufu, ayyaanni kee gaafa dabalaa dhufu waanjoo cabsee ba'a, dhukkuba cabsee ba'a, rakkina cabsee ba'a, dhiphina cabsee ba'a. Haga tokko hanga humna isaa duwwaasi qaba rakkinni, haga humna isaa duwwaasi qaba diinni. Gaafa waaqarraa humni dhufu, gaafa waaqarraa dibanni dabalamu, gaafa waaqarraa ayyaanni dabalamu, inni sirra jiru gaafa caalu ituun jaallateen isa si marse, isa eeriyaa kee dhaabate daandii si dhowwate cabsatteetu dabarta. Galanni guddaan gooftaa machaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu Waaqayyo guyyaa fida.
waaqayyo yeroo fida, waaqayyo bara fida, waaqayyo itti darjifatu. Guyyaa isaatti garuu wanta gaarii hin godha. Hammasitti garuu duraan dursee waaqayyo waa nama baachisu barbaada. Wayitti nama guddisuu barbaada. Dibata ayyaana dhoksaa magaalatti addaa nama keessa kaa'uu barbaada. Kanaaf yeroo tokko tokko hidhaan waanjoon qorumsi ba'aan dadhabbii namatti baay'ata. Maqaan gooftaa Yesuus galateeffamu. Egaati kutaa kana keessatti Ermiyaas mana keessa ituun jiru gara si'a lammaffaa gara koo dhufee akka jedhe na kadhadhu siifan dhaga'aa jedhe. Waaqayyo si dhaga'a. Waaqayyo iyya kee dhaga'a. Kadhadhu si dhaga'a. Kan namatti tolu keessaa bara nu keessa jiru bara kakwaadhaati. Bara wal alaanis yoo waame waaqayyo dhaga'u. Bara jaarsis jaartiinis dargaggeessis waame waaqayyoon dhageessifatu. Raajota malee, paastoroota malee, luboota malee bara hin jedhamne. Dhala namaa hundumaaf waaqayyoon waammatanii dhageessifachuun bara carraan isaa nuu kenname, ayyaanni isaa nuu kenname keessa jirra. Waaqayyoon waammadhu si dhaga'a. Kan nama dhiboo jiraate waaqayyo warra isa waammataniin dhaga'a. Eliyaas jedha Yaaqoob gaafa dubbatu nama akka keenyaa mitiireedha. Waggaan waggaa 3 akka inni caamu yommuu kadhate waaqayyo isa dhaga'ee ulaa waaqaa cufee jedha. Nu dhaga'aa waaqayyo. Amanaa waamaa jireenya keef kadhadhan mallee waaqayyoon kadhadhu. Dubbadheen ture kaleessa. Wangeela Maatiyoos 7:7 kadhadhaa isinii kennama. Barbaadan argattu. Balbala rukutaa hin fudhattu. Kan kadhatu hin fudhata. Kan barbaadan argata. Balbala kan banatuuf garuu kan kadhatu hin fudhata. Balbala kan rukutuuf isin banamaadha. Elaame kadhadhu waaqayyo balbala addaa sitti bana. Ulfina sitti bana. Eebba sitti bana. Jireenya sitti bana. Mocha sitti bana. Milkaa'insa addaa siif kenna waaqayyo kadhadhu ati. Jireenyaan kadhadhu, lapheen kadhadhu, hafuuraan kadhadhu, waaqayyoon kadhadhu. Kadhadhaa. In kadhattan kanaaf hin argattaniidha sagalichatu. Mi'a kadhannu waaqayyoon. Laphee keenya waaqayyotti adeebifnu. Jireenya keenya kadhataa wajjin goonu. Faarfachuu, lallabuu, raajuun akkuma jirutti ta'e bara kana waaqayyoon kadhannu. Furmaanni waaqa harka jira. Yeroo waaqayyoon kadhannu dhoksaa biyya keenyaa nutti hima. Yeroo waaqayyoon kadhannu dhoksaa maatii keenyaa nutti hima. Yeroo waaqayyoon kadhannu dhoksaa waldaa keenyaa nutti hima. Yeroo waaqayyoon kadhannu dhoksaa jireenya keenyaa nutti hima. Waaqayyoon kadhachuu jechuun waaqayyo wajjin yaada wal jijjiiruu jechuudha. Waaqayyoon kadhachuu jechuun fedha garaa fi waaqotti ibsatanii yaada waaqayyoon hubachuu jechuudha. Kanaafiyyuu har'a waaqayyoon kadhadhu. Namuntumtu kadhatatti deebi'u. Jilbi keenya kadhatatti deebi'u. Jilbi laafi ajabaatu. Garaan dadhabe, sammuun dadhabe, hafuur dadhabe iddootti deebi'u. Kadhadhaa firoo tokko biyya lafaa kanatti himuu dandeenyu kadhannaadhaan qofadha. Meeshaan seexanni hin jaallanne, meeshaan seexanni jibbitu kadhannaa duwwaadha. Akka jetti albaay'ee seexanni waldaa keenyaa gaafa iyyitu akka jetti kadhatuma isa halkaniin dhiiseetti yeroo lafa laftu. Ani mana koottan kadhaa. Isheen immoo iddoo biraadhaa dhufte waaqeffachuu fidanii, lakkoofsatanii fidanii gaafa irraa iyyuu si halkanii daanuu gubaa bulee inni guyyaa xinnaannaan halkan kadhattaa kadhatuma halkanii sana dhiisetti. Kadhatuma halkanii sana dhiise isaan nu gubdeetti. Akka kadhannaan ishee gubu. Akka kadhannaan ishee guusa macaafa qulqulluurraa beekurraa isa isheen gubattee lafallaftee wata dubbattu irratti anaaf immoo amantii dabale. Gaafa waaqayyoon kadhannu wantoota nu gubantu gubata. Gaafa waaqayyoon kadhannu wantoota nu dhiphisantu dhiphata. Gaafa waaqayyoon kadhannu wantoota jireenya keenya nyaatantu nyaatamu. Kadhadhaa waaqayyoon. Dhaloonni hin kadhanne ce'uu hin danda'u. Dhaloonni hin kadhanne milkaa'uu hin danda'u. Dhaloonni hin kadhanne darbuu hin danda'u. Kadhadhaa. Isa waldaarraa duwwaan eeginaa. Yoo deemte kadhadhu. Yeroo deemtu yaada kee kadhachaa deemu. Yeroo teessu kadhachaa deemu. Sammuu kee waa'ee kan biraa yaadaa qooda deemu. Silas yaadanii sammuun silas yaadanii isa yaaddu sana gara kadhataatti, gara fuula qulqulluutti, gara yaada waaqootti deebis. Namni koo karaa deemaan kadhataaf, namni ta'aan kadhataaf, namni hojjechaa hin kadhataaf. Yagiddi iyyuuf wacuuf lafallafuuf maayikii qabachuun dirqama miti. Laphee ofii waaqayyo wajjin godhatanii waaqayyo wajjin haasaa dhoksaa yaada garaa ofii waaqayyotti machuuchuudha kadhachuu jechuun. Laphee ofii waaqayyotti deeffatanii, garaa ofii qalbii ofii waaqayyotti deeffatanii dhoksaa ofii waaqayyotti machuu jechuudha. Kanaaf kadhadhaa. Namni kadhatu yoomiyyuu hin nyaatamu. Namni kadhatu hin booji'amu. Namni kadhatu hin salphatu. Namni kadhatu hin sarbamu. Waaqayyoon kadhadhaa. Jireenya keessan itti laadhaa. Qalbii keessan itti laadhaa. Garaa keessan, hafuura keessan itti laadhaa. Waaqayyoon amanatee, waaqayyoon abdatee, waaqayyotti maxxanee, waaqayyotti kooluu galee kan yella'een jiru. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Barri isaa bara kadhataati. Yeroon isaa yeroo kadhataati. Kanaaf Ermiyaasin na kadhadhu siifan dhagaa. Wanta guddaati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti mul'isa. Har'a dhoksaa kan beekan,
warri yeroo turreetti kadhachaa jiran dhoksaa gurguddaa argaa jiru. Har'a warri dhoksaatti kadhachaa jiran mul'ata guddaa argaa jiru. Boru waan ta'uuf jedhu argaa jiru. Boru waan mul'achuuf jedhu argaa jiru. Inni kaan garuu gaafa ta'e duwwaa waja gaafa ta'e duwwaa miidiyaa irratti ba'ee afarsa. Maaltu ta'uuf jira jedhee Waaqayyo irraa addan baafatu. Waa'ee barichaa addan baafatu. Qilleensa barichaa addan baafatu. Haala barichaa addan baafatu. Hin kadhatu ka eessatti itti dubbatare. Waaqayyoon kadhadhaa. Warri Waaqayyoon kadhatan har'ayyuu ganaa waa argitu. Ganaa dhoksaa guddaa argitu. Ganaa mistira guddaa bira geessu. Waaqayyo waan guddaa isinitti hima. Waan ta'uuf jedhu isinitti hima. Yeroos furmaata taata. Dhaga'uu duwwaa miti furmaata taata. Oolchuu dandeessa. Du'a oolchuu dandeessa. Abaarsa oolchuu dandeessa. Salphina oolchuu dandeessa. Qaanii oolchuu dandeessa. Waaqayyo isa dubbate raawwachuudhaaf. Waaqayyo isa kakate raawwachuudhaaf. Akeeka isaa hin raawwata. Guddaadha akeeka isaa. Guddaadha murtoon isaa. Guddaadha kaayyoon isaa. Garuu kadhadhaa. Ooluuf kadhadhaa. Jiraachuuf kadhadhaa. Darbuuf kadhadhaa. Milkaa'uuf kadhadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Itti baqadhaa. Waaqayyoon oolchaa. Waaqayyoon of kalchaa. Ammayyuu waa'een biyya keenyaa. Ammayyuu waa'een qilleensa keenyaa. Ammayyuu waa'een saba keenyaa. Ammayyuu waa'een jireenya keenyaa. Ammayyuu waa'een maatii keenya warra harka qalleessa gidduudhaa dhalanne. Ammayyuu waa'een maatii keenya. Buddeen nyaatanii kuufanii buliin jiranii rakkina hamaaf giraa hamaan amma immoo dabalee saaxilamaa jiranii ammayyuu Waaqayyoon kadhachuu nu gaafata. Rakkina ta'e wal iyyaa irra garuu rakkina ta'e garas amma immoo rakkina akkamii ta'uuf jedha. Qorumsa ta'e qorumsa ta'uuf jedhu garas immoo qorumsa akkamii ta'uuf jedha. Waaqayyo warra dhaga'an ittiin dubbata. Waaqayyo warra kadhatanii mul'ata hin kenna. Kadhadhaa. Waaqayyo furmaataa nu kaa'e. Warri nuti fayyine duwwaan asirra wal tajaajillee warra haala mijataa qabnu duwwaan wal tajaajillee warri mana kee jiraannu duwwaan wal tajaajillee waan nyaanne bullu bichaa qabnu bichaan wal tajaajillee yoo hafne waa hin baasu. Oolchinu lubbuu badaa jiru. Oolchinu biyya mancaa jiru. Oolchinu dhaloota badaa jiru. Waaqayyo mul'ata fideera. Garuu kan kadhatee irraa fudhatu barbaada. Waaqayyo sagalee fideera. Garuu kan kadhate irraa fudhatu barbaada. Kadhadhaa. Megadi jedha maal jetta waa'ee biyya koo? Maal jetta waa'ee qomoo koo? Maal jetta waa'ee lammii koo? Maal jetta waa'ee maatii koo? Maal jetta waa'ee qe'ee abbaa koo? Maal jetta waa'ee haadha abbolaa koo obboleettii koo? Maal jetta waa'ee waldaa koo jedha Waaqayyo waa'ee isiniin jedhu qaba. Waa jedheen dhiyeessu gaafa sana furmaatatu argama. Gaafa sana mata duree kadhataa argatta. Gaafa sana ajandaa kadhataa argatta. Gaafa sana mo'icha argatta. Dhoksaa seexanaa bira ga'ama. Sana booddee kadhattee mo'icha argachuu dandeessa. Akkadannu Waaqayyoon barre kun bara kadhataati. Yeroon kun yeroo kadhataati. Waqtiin kun waqtiitti namoonni dhugaadhaan Waaqayyo wajjin walitti maxxanan yeroo kadhachaa jiranidha. Yeroo fuula Waaqayyootti bu'aa jiranidha. Yeroon kun baay'ee isa nama gammachiisu. Yeroon kun baay'ee isa nama bashannansiisu. Sababiin isaa dukkana hamaatu jira. Yaaddoo siqiqii jabaatu jira. Waaqayyo isa kan akka dabarsuuf garuu fuula Waaqayyootti gad jirtuun fannoo Waaqayyo barbaaduun fuula Waaqayyootti bu'uun dirqama. Kadhanna Waaqayyoon ammallee deebi'aa. Warri kadhachaa jirtan, warri fuula Waaqayyoo dhaabattanii jirtan, warri karaa ittiin dhaloonni Waaqa wajjin wal argan gootan ammayyuu eebbi keessan ulfinni keessan dachaa ta'uun jedha. Warri kaan garuu kadhadhaa hin rafinaa. Dammaqaa. Iyyaa lafa jirtan ga'ee keessan ba'aa. Dubbadhaa Waaqayyo wajjin hin beekamu. Waaqayyo kadhata nama tolaa hin dhagaa. Kadhannaan amantiidhaan godhamsa dhukkubsataa Fayyisaadha Yaaqoob. Kadhadhaa. Ermiyaas dhoksaan sitti maana kadhadhu naan jedhedha. Nama kadhatutti Waaqoo dhoksaa hima. Dhoksaa baraatti hima. Dhoksaa namaatti hima. Dhoksaa alaatti hima. Waaqayyo dhoksaa gurguddaa nutti hime. Kadhannee wanti sun hin ta'in hafeera.
har'as Waaqayyo gochuu danda'a. Kadhadhaa isinis haa kadhannu. Kanaan mitire mootii ta'uun kee kanaaf barbaadame yaa Asteer. Kanaafiyyuu Yihuudoota Suusaan keessa jiran oolchuudhaaf gara mootichaatti ol gali. Akka Yihuudoonni hin dhumne, qomoon keenya akka hin dhumne mootii kadhadhu. Atis mootii ta'uun kee kanaaf barbaadame. Ati yoo dhiifte garuu Yihuudoota kan furu karaa biraa hin ka'a. Ati zariin abbaa kee garuu hin badduudha. Mardokaayi. Innatta isheenis hin oole Ayihudii, Yihuudoonni hin oolan. Waaqayyoo bu'aa mataa keenyaa duwwaaf nun keenye, dhalootaaf nu kaa'e. Isa du'aa jiru oolchuuf nu kaa'e. Badiisa biyya keenya irraa hambisuuf nu kaa'e. Kadhadhaa. Tajaajiltoota duwwaa irratti hin jissinaa. Kadhadhatis nama gahee qabda. Namni Gooftaatti amante an kiristaana kan jettu, namni Gooftaa Yesuusitti amante qooda hin qaba kan jettu fuula Waaqayyootti jilbeenfadhu. Ani gaafan akkas jedhu murtoo asirratti jessuu barbaade miti. Har'a guyyaa 22 natti fakkaata. Ta'ee 23 ta'ee hin beeku. Gaafa guyyaa tokko jalqabee jilbeenfachaan jiran ishigii irra jira. Guyyaa 21 22 tokko irra ga'eera. Amma 30tti tokko kadhatarra jira. Waaqayyo mul'ata natti beeka baafa naasaa. Kadhadhaa isinis afaan duwwaan haasawni waa'ee hin baasu. Haa jilbeenfannu. Waaqa irratti aboonyu haa kadhannu. Araara haa kadhannu Waaqayyoon. Deebii biyya keenyaaf haa jennu. Deebii dhaloota keenyaaf haa jennu. Deebii mootota keenyaaf. Deebii waldaa kiristaanaaf. Deebii gaggeessota waldaa biyyaaf haa jennu. Waldhaalaa beekaa xinnaa guddaatti araaram jenne Waaqayyoon haa kadhannu. Mana keenya keessatti waldaa irratti chaan jiran. Iddooma jiraan nuti dubbannu. Hundumtu karaasaa yoo gara Waaqayyootti lapheedhaan deebi'e Waaqayyo araara hin fida. Waaqayyo amaa yaadame nan bisa. Waaqayyo mo'ichaan deebisa. Waaqayyo boojuu biyya keenyaan deebisa. Waaqayyo gadda gammachuutti hin jijjiira. Waaqayyo diigamsan oolcha. Kadhadhaa isin. Ammas hin kadhanna. Itti fufnees haa kadhannu. Sagalee isaa Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Ermiyaasiin na kadhadhe. Mana keessa kan inni baasuun barbaanne immaa inni rakkoo Ermiyaas hin beekin tokko Waaqa isa hubachiisu barbaadu jira. Icciitii Ermiyaas hin beekna tokko Ermiyaas hubachiisu barbaadu tokko jira. Har'as Waaqayyo dhoksaa si hubachiisu barbaadu qaba. Har'as Waaqayyo icciitii sitti mu barbaadu tokko qaba. Gooftaa Yesuus Waaqayyo jabaa, Waaqayyo guddaa, Waaqayyo qulqulluu, Waaqayyo amanamaa, Waaqayyo arjaa, Waaqayyo garqaamii, Waaqayyo beekaa, Waaqayyo ogeessaa si kadhannaa, si galateeffannaa, situ carraa kana yeroo kana iddoo kana sa'atii kana nuuf kenne maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Haalaaf kallattii hundumaatti nu gargaarte ba'uutti galuutti dhabuutti argachuutti beelatti quufatti. Gaddatti gammachuutti yaa Waaqayyo Gooftaa machaanuu dhaabattee nu utubdee gara keenya gortee oolchaaf geggeessaa jireenya keenyaa taate guyyaa har'aan nu geessetta. Baay'ee si galateeffanna. Ati abbaa keenyadha. Ati Gooftaa keenyadha. Ati gargaaraa keenyadha. Ati furee keenyadha. Ati abdii keenyadha. Ati wabii keenyadha. Ati oolchaa keenya. Ati boqonnaa keenya. Ati iddoo baqaa keenyadha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kiyyichi cabee nu jalaa baane irra jedhamee caafamee akka jiru kiyyoo seexanaa caccabsitee boolla diinni qote duuchitee akeeka isaa karaatti hambifte gurmuusaa bittimsite burqaasa gossite daandii isaa cuftee mo'icha nuuf laatte warra si galateeffatan waan nu godhatteef yaa Waaqayyo si galateeffanna, si kabajna, si jajanna, si eebbifna, ulfina siif laanna, ol si qabna, si weeddifna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin maqaan kee haa eebbifamu. Jaalallee dhugaa, gargaaraa dhugaa, furee dhugaa, daannoo dhugaa, utubaa dhugaa, irkoo dhugaa, madda aara galfii boqonnaa dhugaa. Ati Waaqayyo keenya laga baay'ee siin ceene, muummee baay'ee siin qaxxaamurre, du'aaf dukkana, gaddaaf gadadoo, boo'ichaaf kolfa, gaaffii siqiqii yaa Waaqayyo Gooftaa hedduu dabarree guyyaa har'aa geenye maqaa keessa guddaaf qulqulluu walal qabuuf jajachuuf eebbisuuf carraanuu laattetta. Maqaa Kiristoos Iyyesuusiin maqaan kee haa ulfaatu. Karaa kee gargaaramne, karaa kee eegamne, karaa kee jiraanne, karaa kee baatamne, karaa kee utubamne, karaa kee oolle, karaa kee of galle, karaa kee nama taane. Ati Waaqayyo Gooftaa keenyadha. Ati gargaaraaf wabii keenyadha. Ati da'oof irkoo keenyadha. Ati masaraaf iddoo baqaa keenyadha. Maqaa Yesuus Kiristoos maqaan kee haa ulfaatu. Maqaan kee irra waaqaaf lafaatti bara baraan haa kabajamu. Gaarummaa nutti agarsiifteef, araara nuu baay'ifteef, eebba nuu eebbifteef, nagaa
nagaanuu laatteef boqonnaanuu laatteef qabbananuu laatteef si galateeffanna yaa Waaqayyo. Galateeffamaadhaati, kabajamaadhaati, ulfina qabeessaati, aangoo qabeessaati. Aboo guddaa qabda, humna guddaa qabda, aangoo guddaa qabda. Madaalliif tilmaama keessa hin galfantu Waaqayyoodha, maqaan kee haa ulfaatu. Isa nu gargaarteef galanni siif haa ta'u, isa nu baatteef galanni siif haa ta'u, isa nu eeddeef galanni siif haa ta'u, isa harka nu qabdeef galanni siif haa ta'u, isa dukkana keenya ibsiteef, irruu keenya guutteef, caba keenya wal'aanteef, lamsii keenya qulleessiteef, gooboo keenya qajeelchiteef, yaa Waaqayyo bu'aa ba'ii keenya ol qixxeessiteef, kufaa keenya kaafteef, yaa Waaqayyo maqaan kee haa ulfaatu. Abbaa dadhabootaa, gooftaa cubbamootaa, gargaaraa hiyyeessotaa, furii gadadamtootaa, wabii gaddeebi'ootaa, Waaqayyo keenya ati nu oolchiteetta, nu gargaarteetta, nu baatteetta, nu hirkifteetta, nu utubdeetta, harka nu qabdeetta, lafaa nu kaafteetta, nama nu gooteetta, duwwaa keenya guuteetta, du'aa keenya kaafteetta, caba keenya wal'aanteetta, harcaa keenya funaanteetta, bu'aa ba'ii keenya wal qixxeessiteetta, nu milkeessiteetta. Yaa Waaqayyo si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan isaa siif haa ta'u. Gargaartee baattee jiraachiftee fittee guyyaadhaa waan nu geesseen maqaan kee haa ulfaatu. Waaqayyoon madaanamne, gooftaan tilmaamamne, ati gargaaraa keenyadha, oolchaa keenyadha, wabii keenyadha, iddoo baqaa keenyadha, miliqee keenyadha. Kiristoos ilma Waaqayyoo si haa galatu. Jaalala keessa guddaaf, araara keessa jabaaf, aangoo keessa amanamaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa ulfaatu. Kiristoos ilma Waaqayyoo galatoomi. Abbaa jaalalaa galatoomi. Mootii araaraa galatoomi. Hangafa nagaa galatoomi. Leenca golgootaa galatoomi. Bakkalcha barii galatoomi. Duwwaa keenya guutte, qaawwaa keenya duuchite, ibboo keenya hiitte, madaa keenya fayyifte, xaxaa keenya kutte, rakkoo keenya furte, galmee keenya aaneste, seenaa keenya jijjiirte. Waaqayyo keenya ati, gooftaa keenya ati, gargaaraa keenya ati, bu'uura keenya ati, utubaa keenya ati, daannoo keenya ati, ga'umsaa milkaa'insa keenya ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si haa galatu. Sanu gargaartee nu baattee nu fiddeef maqaan kee bara baraan haa galateeffamu. Caba keenyatu wal'aaname, dukkana keenyatu ife, ibboo keenyatu hiikame, rakkoo keenyatu furame, bu'aa ba'ii keenyatu ol qixxaate, galmee keenya taara'e, seenaa keenya jijjiirame. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa galateeffamu. Bara baraan oqubaa guddaan, jajamuu guddaan, ol jechuu guddaan, sodaatamuu guddaan, leellifamuu guddaan, dinqifamuu guddaan siif haa ta'u. Abbaa gaariidhati, michuu dhugaadhati, gargaaraa dhugaadhati, da'oo dhugaadhati, iddoo boqonnaa dhugaadhati, milkaa'insa dhugaadhati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Kabajiif jajamuun ol jechuun maqaa gooftaa Yesuusiin siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo egaa ammallee sin kadhadha. Harki kee inni saba kana baatee fide, inni amma irraatti gargaare, harki kee jireenya isaanii wajjin akka ta'u, hidhaan jireenya isaanii akka hiikamu, yaa Waaqayyo gaaffiin jireenya isaanii deebii akka argatu, ibboon isaanii akka hiikamu, cabni isaanii akka fayyu, dukkanni isaanii akka ifu, yaa Waaqayyo rakkoon isaanii akka furamu, yaa Waaqayyo cabi isaanii akka wal'aanamu. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhadheera, jaalala kee haa ta'u. Yaa gooftaa kallattii garaa rakkoo jajjabaa keessa kan jiran, dhukkubsatanii qoricha kan dhaban, hidhamanii hiika kan dhaban, gaafatanii deebii kan dhaban, yaa Waaqayyo gooftaa machaa eebbi isaanii nyaatamaa kan jiru, nagaan isaanii nyaatamaa kan jiru, obsi isaanii nyaatamaa kan jiru, jilbi isaanii nyaatamaa kan jiru, dadhabbii isaanii ija kan dhabe, kallattii garaagaraan gadda ulfaataa keessa kan jiran, maqaa gooftaa Yesuusiin kan gargaaraman ta'an, maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan isaanii kan hiikame haa ta'u, gaaffiin jireenya isaanii deebii kan argate haa ta'u, ibboon jireenya isaanii kan hiikame haa ta'u, cabaan jireenya isaanii kan wal'aaname haa ta'u, ammaa jalqabe jireenya isaanii kan deeme kan dhiphisu, ergamaan waraansaa, ergamaan yaaddoo, ergamaan aarii, ergamaan dhiphinaa, ergamaan sodaa, ergamaan abdii kutannaa, maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya isaanii irraa haa cabu. Shaakalli hin taane, amalli hin taane, yaa Waaqayyo gooftaa machaa ayyaana kee namatti hir'isee, yaada kee keessaa nama baasee, yaa Waaqayyo gooftaa machaa namni jireenya isaa of gatee akka jiraatu kan godhu, sammuu namaatti kana saasu, laphee namaatti kana saasu, Waaqayyo sin gargaarre, Waaqayyo dhaakee hin himne, Waaqayyo si gateera si dagateera jedhee rakkina namaa baay'isee, gaaffii namaa baay'isee, ibboo namatti baay'isee, furmaata argatta jedhee daandii kee irraa kan nama kaachisu, yaada kee keessaa kan nama baasu, laphee nama waan biraatti kan hiru, abidda Waaqayyo gooftaa machaan agubatu, dhiiga ilma Waaqayyo Waaqa jiraataan agubatu. Karaan karaa keentaan, yaada keentaan, gocha keentaan, amma sa'aatii kanaa jalqabee maqaa gooftaa Yesuusiin akeekisaa afashalaa'u, ergaansaa ajiigamu, akeekisaa karaatti haafu, ergaansaa karaatti haafu, mari'aansaa karaatti haafu, maqaa Yesuusiin diigeera. Kan Waaqayyotti hin tolle, kan Waaqayyo ulfina hin laanne, kan Waaqayyoon hin gammachiifne, kan Waaqayyo biraan ergamne, haxxummaan diinaa, ergaan diinaa, hojiin diinaa, hafuurri amajaajii, akeeki amajaajii, ergaan amajaajii, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Dhoksaatti mul'inatti kan hojjetu, halkan guyyaa kan hojjetu, halkan guyyaa kan hojjetu, jireenya namaatti kan haadhu, hafuura namaatti kan haadhu, nagaa namaatti kan haadhu, dhiphina baate, waraabsa baate,
yaaddoo baatee aarii baatee cinqatii baatee abdii kutannaa baatee kan deemu jireenya namaa kan dukkaneessu hojjetanii kan milkoomne tajaajilanii kan milkoomne kadhatanii kan milkoomne karaa hundumaa gooftaa hibboon isaanii kan hiikamne kan godhu bara namni kadhatee fayyu akka isaan hin fayyine hidhaa keessa kaa'ee yaaddootti naqee namni fayyate hin fayyitu namni ni hiikamate ni hiikamtu namni hin darbate hin dabartu namni guddatate hin guddattu namni milkaate hin milkooftu jedhee galgalaa ganama gadda kan itti odeessu gadadoo kan itti odeessu yaaddoo kan itti odeessu dhiphina kan itti odeessu aarii kan itti odeessu abdii kutannaa kan itti odeessu lallabi seexanaa ergaan seexanaa hojii seexanaa hafuur seexanaa mari'aan seexanaa maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya isaaniirraa bara isaaniirraa nagaa isaaniirraa fayyaa isaaniirraa kaayyoo isaaniirraa eebba isaaniirraa guddina isaaniirraa abidda keen anyaatamu abidda keen anyaatamu abidda keen anyaatamu walga'iinsa sochiinsa gurmuunsa ajandaansa tooftaansa ajajeera maqaasa du'ee du'amu eeka'een ajajeera maqaasa hundumaa danda'uun ajajeera maqaasa hundumaa gochuuf aboo qabuun ajajeera maqaasa hundumaa raawwatuun anyaatamu maqaa gooftaa Yesuusiin anyaatamu dhiiga ilma Waaqayyoon anyaatamu maqaasa teessoo abiddaarra jiruun ergaansa hundumtuu akeekisa hundumtuu sochiinsa mari'aansa hundumtuu dhiiga keetiin kan gubate haa ta'u ati Waaqayyo isa jiraataadha Waaqayyo humna qabeessa Waaqayyo ulfina qabeessa Waaqayyo aangoof aboo qabeessa gooftaa Yesuus fayyinaan gara ijoollee kee amma jalqabee cufaan habanamu kadhati isaanii hadhaga'amu maqaa Yesuusin jilbii dadhabee jabaatu garaan yaa Waaqayyo gooftaa maccaa utuu kaleessa kadhatu irratti dhiisee booddeetti deebi'e jilbi kaleessa jilbeenfannaa kan dadhabe yaa Waaqayyo gooftaa sammuun kaleessa dubbii kee dubbifatee wangeela kee dubbifatee qalbifate har'a garuu hubannaa keessaa kan ba'e yaa Waaqayyo gooftaa maccaa itti uffisiisee dubbii kee jibbisiisee kadhachuu jibbisiisee waaqeffachuu jibbisiisee caljedhanii macalledhanii akka ta'an kan godhe gatii kan dhabsiise dubbii kee jireenya namaa kan qallalche dubbii kee jireenya namaa keessatti ammaa jalqabee abidda kee dhaqallalu humna keessa du'ee du'amu dhaqallalu akeekisaaf ergaansa hojiisaaf sochiisaa kaayyoonsaa mari'aansaa isa du'ee du'amu eeka'een iddoo bakka qixaaf kallattii jiru hundumaarraa kan diigame haa ta'u humna isaa busheesseera aangoo isaa dheera ergama isaa diigera mul'ata isaa dheera tooftaa isaa dheera abidda keen humna keen yaa Waaqayyo billaa dheekkamsa keen adhaamu nagaan kee eebbi kee araarriif jaalalli kee wajjin haa ta'u tokko tokko isaanii gargaara bara isaan qaban yeroo isaan qaban dhuunfadhu yaa Waaqayyo ammallee nagaa deebiseera jilba dadhabe kaas abdii cite haares balbala cufame bani balballi gaa'ilaa banamu balballi hojii banamu balballi tajaajilaa banamu fayyaan isaanii adeebi'u yaa Waaqayyo gooftaa gara biyya isaatti deebi'uuf jedhanii seexanni poroseesitti baay'ise ulaagaa jireenyaan daangesse kallattii garaa garaan isaan yaaddessaa kan jiru maqaa gooftaan haalli mijatu daandiin gada dhiifamuuf karaan isaanii banamaa haa ta'u haa ayyamamuuf inni dura dhaabate duraa kufu inni karaa dhowwate karaa isaanii irraa ka'u inni mul'ata isaa dura dhaabate duraa ka'u maqaa Yesuus Kiristoosin ammaa jalqabanii sii fayyamameera kan jiru adagaan darbi kan jiru adagaan ce'ii kan jiru adagaan ayyaanni kee wajjin haa ta'u araarri kee wajjin haa ta'u egaa gooftaa bara kana bara toofgatan miti bara qoosaa miti barri kuni baratti qalladan miti bara toofgatan miti bara bashannanaa miti bara gad jedhanii oolanii dhaloota oolchan bara gad jedhanii darbanii yaa Waaqayyo gooftaa dhaloota dabarsanidha kanaaf nu waamte akka oollee oolchinu akka dabarree dabarsinu akka amne hambifnu akka jiraanne jiraachuufnu yaa Waaqayyo nu waamteetta itti gaafatama lubbuutu nurka jira adaraatu nurka jira yaa gooftaa si kadhanna qalba dammaqne yeroo keenya si wajjin godhanne sa'aatii keenya si wajjin godhanne yeroo keenya guutummaasa fuula keetti gadi jenne yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ooluudhaaf isa sirka jiru dhugaa sirka jiru dhoksaa sagalee kee sirkaa fudhanne ittiin yaa Waaqayyo gooftaa dhalootaaf karaa akka ta'an dhalootaaf wabii akka ta'an maqaa Yesuusin nu gargaara ayyaana nuu baay'is hubannaa nuu dabale yeroo qabnu irratti ulfaadhu bara keenya eebbis jaallatamaaf qulqulluu ilma kee Yesuusiif jette ameen ulfaadhaa gooftaan isin haa eebbisu.